akkaataan lolli Iraan fi Amerikaa jidduutti itti deemaa jiru kuni karaa diplomaasiitiin qabsoo ajaa'ibaatu deemaa jira. Akkasumas sanitti warri Iraanis uggurri Amerikaa jalaa bahanii karaa biraatiin waan barbaadan gurgurachaa bitachaa akka jiranis miidiyaaleen odeessaati jiranii. Guutumaa guututti waa hedduudhaan isinii mudhataa dhiyaadha harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaa sheer walii godhaadha. Dhugatti gaa waa hedduudhaa deemaa jira akkumaan isiniin jechaa jiru kanatti reefuun tana mee barreessaa dura dursoo eessarraa akka nu dhaggeeffachaa jirtan. Safaaraan harkaa jira, Dubaay harkaatiin jira. Warri Dubaay jirtanii Itoophiyaan PP biratti magaalaa Finfinnee qofa. Okay? Tanaafi gartee magaalaa Finfinneetti mana isinii kannine, nyaata isinii kannine, gargaarsa isinii goone, maarree isinii goone, yaani warra Finfinnee kana gartee paarkii isinii tolchine, yaani kan hunda gartee ittiin dhaadatan. Finfinnee alamoo ummanni wal fixaa jira, takka ummanni dhumaa jira, beelaan dhumaa jira, hojii dhabaan dhumaa jiran, sossa'uu hin danda'an, dalagachuu hin danda'an. Yoo gibira kafaluudhaa haala hamaa keessa jiran. Finfinnee ala. Tanaafuu Itoophiyummaan gartee isaan irraa odeessan sanii Finfinnee qofa keessa jechuudha. Okay? Amma gaa Finfinnee keessatti filannoo jettee gartee yoo geessus taate fakkeenyaaf horii uummataa jennu gibirri uummata irraa guuramu horii uummataati jaama. Okay? Mootummaan humaata kallee hin qabdu. Mootummaan horii uummataa guurteeti waan barbaachisuun silaa hojjetti. Ammaasis akka gartee walqixatti ilaalamu takkatti jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa gibira xiqqaa kabaltullee mootummaatu gartee gibira itti de'ee fidaaf. Magaalaa gibira hedduu irraa guuran akka qiyaasa isaaniitti kafalaniif. Takkaa'u gartee akka gartee nama biitii guutuun hin miidhamne jechuudha. Gaa biyya teenya keessa isinuuni beekta warri biyya jiru akka barbaachisaatti gartee gargaarsi tokkollee nuu hin jiru magaalaa Finfinnee keessa yoo taate mana sanuu magaalaa Finfinneedhaa naannoo takka hanqa gartee isaan deeggartoota keenya jaanii itti dhiyaachuu barbaadan. Warra akkasii sanirraa odeessan. Ammoo tana keessa nuutu nyaata isinii godhe. Nuutu bika gartee fayyaadhaa isinii tolche. Nuutu karaa isinii godhe. Takkaa'u isfaaltii isinii godhe. Nuutu jireenya keessan isinii fooyyesse jechuun horii ummataatiin carraan akkasiisan beekaa yoo gartee paartii biraa harka bu'es numa godhanii paartiin biraa yoo aangoorra turtees numa gooti. Garuu immoo mootummaan akka gartee Itoophiyaa faan waan ummataatiin ummatatti dhaadachuu hin qabdu. Wanni silaa mootummaan gartee irraa haasa'uu qabdu fuuldura gartee maal isinii goonaadha. Fuuldura. Amata 8 kana namni hedduun gartee rakkoo hamtuu keessa jira. Nageenyi hin jiru, dalagachuu hin danda'an, barachuu hin danda'an, beelaan dhumee jira uummanni. Inumaatu namni ifatti as bahee gaafa Tigiree sanii nuu caalaa jechuu eegalee jira namni. Okay? Gaafa Tigireen biyya bulchuu turte saniitu irra nuu wayyaadha ture jechuu jira namni. Kanaanaa miti beeka. Bikke hedduutti namni akkas jechaa jira. Viidiyoolee adda addaa, viidiyoolee gama duubaatiin obboleeyyan keenya naa ergan hangartee social media gubbaarratti warreen ifii isaatiif dalagachaa sababa kooridooriitii fi sababa waan akkana kanaatiin rakkoon irra dhufte. Wanni isaan natti ergan waan ajaa'ibaati dhugatti. Okay? Amma namni dalagachuu inumaatu gartee sababa gibira kafaluu, sababa rakkoo, sababa koridoorii, sababa hundaatiin namni dalagachuu dhiiseeti mana galuu jira, harka maratee taa'u jira. Kana keessa rakkoon eenyu dhufti?
family hawaasa isaaniitti dhufti, ijoollee isaaniitti dhufti. Okay? Ifii isaaniitiif hin dalagatan. So kana gartee akkamitti hirta. Kanarra silaa mootummaan wanni godhuu qabdu akka keenyaatti amata dhufu amata gartee amata lameen sadeen as deemu kana keessatti kaa'u gartee amata tarmii itti aantu marsaa itti aantu bulchuu deeman taana gartee amata lameen duraa irratti waan akkanaa isiniif goonaa yaani ummatatti himudha. Fakkeenyaaf ummanni biyya teenyaa mootummaarraa humaata kallee hin eeggatu yoo dhugaa dubbanne. Ummanni biyya teenyaa ifii hojjetanii jiraachuu barbaadan. Kanarratti mootummaan nageenyi akka biyya keessa bu'u isiniif goonaa yaani dubbachuu qaban. Takkasan nageenyi yoo jiraate daldalli jiraata. Itti aansuudhaan daldala akka feetanii dalagattanii jettee mootummaan dubbachuu qabdi. Kanarratti keessaafuu nama gartee hojjetee ifii isaatiif hojii uumuu danda'u mootummaan wanni isin itti rakkitu takkallee jiraachuu hin qabdu. So waan silaa fuuldura gartee yoo silaa ummataaf himan as bahanii tanaafin gartee torbaan dabre an silaa qayyatti Prime Minister tichi as bahee afaan isaatiin amata lameen as deemu kanarratti waan akkanaarra xiyyeeffanna jedhee dubbate ummataaf hime biyyaaf hime hedduu gaariidha jennee yaannaa jeetiin dubbadde jira. Inumaatu maas gartee afaan Oromootiin silaa dubbate. Okay? Afaan Oromootiin as bahee maaliif afaan Oromoodha afaan hojii mootummaati jee jira mire. Okay? Ofiisa san keessa taa'ee afaan Oromootiin ibsa biyyattiidhaaf yoo godhe silaa Prime Minister Itoophiyaadhaa kan duraa taa'aa jechuu seena dalagaa beeka. Okay? Seena dalaga. Prime Minister Itoophiyaa kan duraa ofiisa sanirraa afaan Oromootiin ka dubbate jeeti gartee seenaa ta'a. Seenaas ni godha. Akkasuma sanitti hujiidhaas ni godha jechuu. Fakkeenyaaf amata lameen as deemu kana keessatti hujiin teenya guddoon nagee buusuudha. Daldala babal'isuudha. Jee waan akkanaa kana ni dubbata. Amma fakkeenyaaf biyya Amerikaa tana keessatti beeka. Prezidantiin dhufu hundinuu waan takka ta'e inni dura godhuutu jira. Okay? Prezidantiin Ameerikaadhaa hundinuu waan takka ta prezidantoonni isa duraa hin godhin. Hundinuu gartee waan isaan adda godhu seenaa adda addaa godhan. Keessaafuu White House keessatti. Okay? Fakkeenyaaf prezidantoonni gartee Clinton dura turan yeroo hedduu wanni isaan godhuudhaan itti beekaman sagaleedhaanii waraabanii kaayan waan hojjetan kan hunda viidiyoodhaan. Okay? Prezidantoonni Bush booda gartee Bush irratti ka dhaabbate prezidantoonni Ameerikaadhaa radio address yaaniiniti sagaleedhaan reediyoodhaanii biyyattii ibsa gartee dabarsan. Achi booda Bush irratti dhaabbate. Gaafa Obamaadhaa inninis akkasitti gartee tan kophaadhaa godhaa ture jechuu. Deemtee Obama boodas Bidenis akkasumatti Biden boodas amma taraa Trump tanaas akkasumatti gartee waa godha. Kun hundinuu seenaadha jechuu. Prezidantii duraatu abalobol jaamee beekama. Okay? Akkasitti gartee muummichi ministeera Itoophiyaadhaa afaan Oromootiin as bahee ummata Oromoo hundaaf qofa odoo hin taane ummatuma Itoophiyaa guutuu gartee afaan Oromootiin poolisii isaa tan amata lameen as deemtu filannoo tana booda waan godhuuf deemu ummataaf yoo ibse hedduu bareedaadha. Akkumaan isiniin jee seenaadha hojjetaa jechuu. Akka inni Prime Minister ta'u akkamii beeyta filannoo jira maarra jettanii boodanatti hin barreessina. Yoo gartee gaa isin irreedduun keessan PP taatan malee Prime Minister gartee filannoo kana booda itti aanu isuma
Tanaafuu akkaataa gartee biitti tuni itti jiraachuu dandeessu nageenyi itti uumamu achi booda gartee namayyuu karaa hojiidhaa akka garagalu. Hojii irratti akka xiyyeeffatu, barnoota irratti akka xiyyeeffatu, guddina biyyaa irratti akka xiyyeeffatu godhuun olirraa gad dhufti malee jalaa ol hin dhuftu. Okay? Akkasii isiniin jaa karaa oduu teenyaatichi dabarraa dhiyaaddaadhaa harka keessaniin taaptaap godhaa, koppii linkii walii godhaa, sheer godhaadhaa. Akkasuma wayin sobe warri gartee gaa mana keessa jirtan mee naa hima waan inni amma jechaa jiru kanarratti barreessaa mana keessatti. Tolega, TikTokin kuni dhiyeenya kana nu rakkaa jirani beeytanii garuu gartee yeroo takka yooniin waaf duuba kaa'ee akka gartee nama na arkutti na reebu jira beeytanii kalee xiqqoo malee as keessaa nu baasuudhaaf tattaafatee ture. So dura dursoo maappii tokko isin garsiiseetitiin akkuma gartee maappii kana agartanitti maappiin kuni Falastiini naannoon kuni naannoo gartee Gaazaa sanii duraan asiin akka jirutti gartee kuni dallaya takkaa gartee gibbiidha. Gibbii itti godhaniiti ummata Falastiin kana gartee akkanatti asii achi bahar kuni baharatti gartee achi qabanii jiran. Oduun guyyaarraan tanaa miidiyaan ABC jedhaniin kuni gadhiise akka jettutti mootummaan ummata fixaa jirtu tuni naannoo tana gartee akka jirtutti walqixatti gartee adda muraniiti lafa Gaazaa tana xiqqeessaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Akkaataa namman tana isaan itti ibsaa jiran asiin gartee saraaraa bikka kanaa jiru kanaani lafa tana hundarraa muraniiti gibbii duraan as jirtu tana asitti gasiisaa jiranii jechaa jiran. Kana godhuun maali? Ummata kana akka jirutti gartee karaa baharaatti siisanii as booda gartee asitti ukkaamsanii isaan gartee bikka kanatti akka dhumanni irratti hojjechaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Tunis gartee oduudhaa if dura gartee isinii himuun barbaanne akka gartee aadaadhaatti quba qabaaddaadhaa isiniin jechuudhaaf. Akkuma torbaan kana irra deddeebine isinii himaa jirrutti mootummaan Iraan ummata isaanii bikka adda addaatti inumaatu isteeshina tolchaniiti akka gartee ummanni biyyattiidhaa qawwee tana itti dha'uu baran wal barsiisan warreen gartee urmiin isaanii amata 18 ol tahan karaa waraanaa meeshaa gartee waraanaa dura kaayanii shamarraniis waraannilleen dhufee kunoo akkanatti gartee meeshaalee akkaataa isaan itti tolchanii takkaa gartee adda hiikanii walitti deebisanii itti dha'uu danda'an barsiisaa jiran. Kana jechuun irra deddeebiitiin isinii himaa jira lola miilaatii fi qophaawaa jiranidha. Okay? Maaliif kuni ta'uu danda'a jettanii gartee yoo haasoitan yoo gartee gaaffiillee ka gaafatan taate akkuma beeytanitti jarri kuni wanni isaan godhaa jiran gara tokkoon afaan nagiyaatiin hojii haasawaati takka marii goone jechaati hogguu nuti gartee marii irratti xiyyeeffanne isaan duubaan nu haleelanii taraa lama nurra godhanii ulii booda nurratti hin godhanii yaadajuu irratti akkanatti gartee qophii isaanii godhaa jiran. Okay? Gara kaaniin guyyaa lameen dabre kana keessatti mootummaan Tarkiyyeedhaa biyya isaanii keessatti shaakallii waraanaa adda addaa gaggeessaati jiran. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti helikopteroota adda addaa helikopteroota waraanaa kan biyya isaanii keessatti oomishatan. Yoo xiqqaatee bikka kanatti gartee viidiyoo irraa kaasee garuu helikopteroota 30 oliitu gartee wal faana deemaa akkasuma sanitti samii irratti gartee misaayilii dhawaa waan adda addaa hunda garsiisaati jiran. Kana qofallee odoon taane
shaakalli waraanaa tana misaayiloota adda addaatii fi meeshaalee waraanaa tan warreen Yuurooppiidhaa kun takkaa hin arkin hunda garsiifachaati jiran. Akkuma gartee gaa inumaatu warri gaa chaanala kana hordoftan irra hedduun keessan waan arraan tana tarkiin keessaafu guyyaa lameen kana qophii tana godhaa jiraniif ni beektan jeetiin abdadha. Warran beeyneef yoo gartee mana keessa jiraatan taate mootummaan Tarkiyyeedhaa tuni lola jiddu galeessa bahaa kanaa fi qophaawaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Dura dursoo mootummaan Izraa'el tunis irra deddeebitee dubbachaa jirti. Lola Iraan kana hogguufinne itti aansee Tarkiidhaa, itti aansee Paakistaanii jaanii ifatti dubbataniiti jiran. Garuu ammaan tana mootummaan Tarkiyyeedhaa meeshaalee waraanaa tan amma dura hin garsiifatin hunda tan biyya keessa tolfatan. Okay? San hunda gartee gaara kana keessatti ittiin agarsiisa godhaa jiran. Inumaatu agarsiisa bira dabranii shaakalli guddoodha godhaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Mootummaan Tarkiyyeedhaa amma dura shaakalli akkanaa tana takkaa gootee hin beektu. Shaakalliileen isaan godhan takka warra neetooti wajjin takka ammoo biyyoottan akka biraa biyyoottan akka gartee warra Eeshiyaa kana wajjin takka ammoo biyya akka Raashaa fa'aa wajjin shaakalli waraanaa ta walitti ida'annoo tana ni godhan turan. Tun immoo tan mataa isaaniitiin dhuunfaa biyya isaanii keessatti godhaa jiran. Okay? Miidiyaaleen gurguddaan hundinuu irraa barreessaati jiran waan kana akkaataa isaan gartee itti garsiisaa jiranii fi meeshaaleen isaan taraa tana ifatti garsiisaa jiran tuni Tarkiin nagayaa fi miti qophii lolaatiif godhaa jiranii jaaniiti odeessaa jiranii isiniin